Akkam jirtu daawwattoota keenya kun istiidiyoo keenya Minnesotaatii kan isin bira ga'u OBN Internationally. Guyyaa har'aa keessummaa hojii gaarii hojjetaniin badhaasa argatan isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa Preezdaantii Arsii Yuunivarsiitiiti. Maqaan isaanii Dr. Dhugumaa Addunyaa jedhamu. Geggeessummaa agarsiisanii fi hojii dhuunfaan hojjetaniin as biyya Ameerikaatti badhaasa argatanii jiru. Maqaan badhaasa isaanii Rising Star Award in Leadership jedhama. Maal hojjetanii badhaafaman isa jedhu qophii kanarraa argattu. Hanga xumuraattiin waliin turaan afeerraa keenya. Preezdaantii Arsii Yuunivarsitii Dr. Dhugumaa Addunyaa istiidiyoo OBN Internationaltti argamtanii gaaffiif deebii wajjin gochuuf ayyaama keessaniif hedduu galatoomaa. Isinis baganaa feertan ulfaadhaa horaa bulaa. Isin karaa deemaa jirtu yeroon keessan baay'ee biiziidha. Guyyaa har'aasaas Minneapolis utuu hin buliin isinii darbuuf jedhutu karaatti isin arganne. Baga nagaan gara Minneapolis dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii baga istiidiyoo keessanittis nu afeertan. Ameerikaa akkamitti agartan yeroo muraasaaf akkas turtan natti himtaniittu? Ameerikaa yeroo gabaabaa kanatti aganan arge jedhee haasa'uun yoo na dhibes biyya guddaadha. Biyya guddate. Wanti baay'een wanti nuti gara biyya keenyaatti fudhannee irraa barannu hedduu jira akkuma kanaan dura. Marsaan dhuftan kanaan eessa barattan amma isa ammas jirtan? Marsaan amma dhufeen Washington DC'n ture. Yuunivarsitii Maryland Baltimore County. Taane immoo University of Iowa ture. Yaa warra caalaa gaa hojiidhuma Yuunivarsitii wajjin wal qabatuu fi sanatti saansee immoo badhaasa people to people kan jedhamu kan qopheesse jira. Hojii Yuunivarsiitiin keenya hojjetanii recognize godhanii. Badhaasa sanaaf iyyuu dhuftanii baga gammadaniis jenneerraa asumaanii. Ulfaadhaa baga wajjin gammanne. Badhaasi sun akkam ture yeroo darbe sanbata xiqqaa darbe kan DC'tti kenname? Badhaasni isaa badhaasa guddaadha. Badhaasa waan ani akka gaggeessaatti hojjetoota wajjin hojjennu hiriyoota koos haa ta'u uummata naannoo nuti hojjennu keessatti argamu wajjin hojjenne sana hojii gaarii jedhaniiti kan beekamtii kennanii fi irra caalaan isaa immoo fuuldura akkasumatti itti cimaa hojii baay'eetu isinirraa eeggatas kan jedhudha. Badhaasa guddaadha. Namoota baay'een saayintistoota gurguddaan bakka argamanii miseensa guddaa kan qabu. Dorgommiin isaas baay'ee akka dhagayetti baay'ee cimaadha kanan eegaa ol ture. Garuu hojiin nuti hojjenne sun beekamtii argachuun isaa baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee nama jajjabeessa. Akka dhuunfaantis baay'ee na jajjabeesse. Badhaasa Rising Star Award Leadershipidha. Geggeessummaa isin raawwattaniin hojii isin hojjettaniin hojii isin eessatti hojjettaniin fakkeenyaaf isin Yuunivarsiitii Jimmaatti diinii turtanii Yuunivarsiitii Salaaleetti Preezdaantii turtanii amma immoo Yuunivarsiitii Arsii Yuunivarsiitiidha Preezdaantii taataniirtu. Hojii sana walitti hidhameeti moo kan iddoo tokkotti hojjettanidha? Ka'umsi isaa hojii Yuunivarsiitii Arsiitti hojjenne yookaan immoo anis akka gaggeessaatti hojjedhe ta'ee garuu immoo sana bira darbanii ilaalu ka'umsumarraa waggaa muraasa keessatti hojii hojjetteen beekamtii argachuun baay'ee salphaa miti. Yuunivarsiitii Jimmaas Yuunivarsiitii Salaaleettis sanatti saansee amma Yuunivarsiitii Arsiitti hojii hojjetame hunda xiyyeeffannaa keessa galchaniiti sana wajjin ilaalaniiti kan badhaasa kanaaf naaf eerani. Badhaasa sana qabxiilee maaliin filataman namni badhaasa kana gahuudhaaf hojii akkamii namoota hojjetan irratti argame badhaasa sana akka agarreetti ambaasaddarri Itoophiyaa asirratti argamaniiru namoonni cimaan akkuma jettan namoonni baratan namoonni dhaabbilee gaggeessan irratti argamaniiru qabxiin isaa maaliinitu kiraateeriyaan isaa maal fakkaata achiin gahuudhaaf? Egaa badhaasni kun kabajamaa ambaasaddar Fitsum Araggaa ambaasaddara Itoophiyaa Ameerikaatti kan bakka isaan argamanitti kenname kabaja guddaa badhaasa qabudha.
wanti hojjetame egaa namni tokko geggeessaa ta'ee yookaan hojjetaa ta'ee waan hojjetu sana galmaan ga'uun akkuma jirutti ta'ee dirqama isaa ta'ee garuu immoo san bira darbee maal hojjetee kan jedhu madaalliin isaanii hojii kenname sanaan ala maal dabalee hojjetee waan silaa hin danda'amu jedhamee yaalamu tokko maal dabalee kan jedhu akka fakkeenyatti bakka hanqinni qabeenyaas haa ta'u humni namaa jirutti bakka haalli mijaa'aa hin ta'initti hojjechuun hin danda'amaa kan jedhu madaalliin isaanii inni tokko akka nu hubadhetti qabeenya gara biraa jiru beekumsa gara biraa jiru dabalatanii keessattuu immoo xiyyeeffannaa guddaa rakkina naannoo ofiitiif oolchuun uummata ofiitiif oolchuu kan jedhus achi keessatti dabalama. People to people hojiin isaa guddaan uummata irratti xiyyeeffata. Tajaajila uummataaf kenname, gumaacha uummataaf godhame, jijjiirama uummata keessatti dhufe yookaan immoo fuuldura dhufuuf abdii kennuu danda'u ka'umsa ta'u. Isa kana kan laalanii isa kana yoo madaalan nama baay'ee gaafatu. Namoota beekamoo, namoota qabatamaan waan sana himuu danda'an, ragaa ba'uu danda'anis gaafatu. Barreeffamaanis nama baay'ee gaafatu. Qabatamaanis immoo waan argan sanarratti hundaa'aniiti. Inni guddaan garuu uummata irratti xiyyeeffatee keessattuu uummata gargaarsa barbaadu, uummata rakkate bira gahuu yaalii godhamuu fi abdii borus haala sanaan egaa kan laalanii akka hojii guddaatti nu biratti kan laalan kan ragaa qabutti hojii hospitaala yuunivarsiitii keenya irratti hojjanne. Hojii buufataalee fayyaa naannoo keenya irratti hojjanne. Hojii tajaajilaa qofa osoo hin ta'in san bira dabarree qabeenya gara biraatii fiduu irratti fakkeenyaaf akka yuunivarsiitii keenyatti dhaabbata Himan Biriij jedhamu Siwiidin irraa qabeenya guddaadha kan arganne. Hospitaala 2 fi hospitaala 3 hospitaala Asallaa dabalatee meeshaa silaa gabaa irratti hin argamne qabeenya mootummaanis osoo gargaaree baay'ee ulfaataa ta'u deeggarsaan arganne hospitaala 3 fakkeenyaaf akka waliigalaatti sireerraa kaanee firaashii wiilcheerii dabalatee meeshaalee kana wajjin hin deeman kan biroo kan fayyaa deeggarsa guddaa arganne. Kana bira dabarree keessattuu dahumsaaf kan fayyadan meeshaalee adda addaa buufata 6 keessatti kan naannoo godina keenya keessatti argaman, godina Arsiitti argaman kana waliin geenyee jirra. Irra caalaa immoo qulqullina hospitaala keenyaa irratti maaliif yeroo ammaa keessattuu dhaabbanni kun ittisa dhukkubaalee adda addaati irratti xiyyeeffannaa guddaa godha. Fayyaadhaaf deeggarsa baay'ee godha. Achitti kan argan sun akka qabatamaa haala qabatamaa biyya keenya irratti akka fakkeenyaatti kan ka'e irra baay'ee isa kaasanii qabeenya osoo hin jiraatiin maallaqni hedduun osoo hin bahin qabeenya duraan jiru humna duraan jiruun hojjechuun kun beekamtii guddaa argate. Irra caalaa immoo akkaataan nuti yuunivarsiitii keenya keessatti hojjannee hospitaala kana qulqulleessuu irratti humni itti fayyadamne dargaggeessa naannoo sana jiran warra hojii barbaadu baay'een isaaniis kan yuunivarsiitii irraa ba'an akka enterpiraayiziitti ijaarramanii warra hojjetan sana itti fayyadamuu keenya. Inni sun tokkoffaa rakkina yuunivarsiitii keessa jiru waan hin danda'amne fakkaatee kan taa'u sana hiikuu dandeenyeerra. Lammaffaa immoo ijoolleen enterpiraayizii jennu kuni nama enterpiraayizii 26 kun of jalatti nama hedduu warra rakkatan warra immoo hojii barbaadan qaxareen hojjisiisu akka waliigalaatti gara nama 1,000 ta'u hojii milkaa'aa hojii baay'ee nama gammachiisu kan hojjetanii yaada kana burqisiisuu irratti hirmaannaa akka dhuunfaatti sani godhee fi warra mana wajjin hojjetu gooneen beekamtii guddaa kennaniif. Kana bira dabarrees yaalii nama godhaa jirru yaadatamaa hojii barbaada jedhee lammiin keenya keessattuu shamarran naannoo keenya jiran akkuma biyyaattuu godinni Arsii shamarran achi jiran gara biyya Arabaa kana baay'eetu deema. Jimmaa Arsii naannoo Walloo kanaa namni baay'een akka biyyaatti Baalee dabalatee kan deeman. Carraa hojii barbaacha. Carraa hojii. Ijoolleen kun dhiibbaa adda addaatiin achi buqqaanii deebi'anii dhufaniiru. Gaafa baanis liqeeffatanii ba'anii gaafa dhufan immoo harka duwwaa dhufanii hojiin hin jiru. Isa kana xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan akkamitti
bulchiinsa magaalaa Asallaatii fi godina Arsii tattaaffii isaan godhan sana nuti immoo itti makamnee akkamitti gargaaruu dandeenya. Nu bira carraan hojii jira. Barataa baay'ee qabna. Tajaajila baay'ee barbaanna. Ijoolleen kun immoo hojii barbaadu. Lammii waan ta'aniif warra hojjetee waan baay'ee gumaachuu danda'u ta'uu isaanii waan amanneef akka ogummaattis leenjisuu irratti. Karaa biraatiin immoo nuufuu rakkina qabnu sana akka carraatti isaanitti fayyadamnee qulqullina irratti, laawundarii irratti, tajaajila adda addaa dhiyeessaa, footokooppii waan akkasii hojii baay'een yuunivarsiitiin barbaadu waan jiruuf hojiin kun immoo nama waan barbaaduuf ijoolleen kun asirratti waan leenjiteef kanaafis carraa kennineerra. Nama 300 kun akka gargaarsa guddaatti kan laallamee carraa hojii dhiyeessuu qofa odoo hin ta'in meeshaa ittiin hojjetanis ammas deeggarsa biyya alaa gaafachuudhaan meeshaa baay'ee biyya alaatii galchineerra. Irra caalaa immoo fuuldura akka duratti kaase abdii boruutiifis kan beekamtiin nuu kenname boru haalli amma fedhiin nuti qabnu uummata wajjin hojjechuuf karaa barameen adda yookaan karaa kanaan dura deemnuun ala baanee rakkoo hin hiikamu jedhamu sana hiikuudhaaf tattaaffii goonu waan ta'eef amma bu'aansaa mul'atus baatu ijoollee 300f iddoo qopheessinee meeshaan galee meeshaa kana gaafa qopheessinu iddoo kana gaafa qopheessinu immoo kan hojjetus ijoolluma magaalaa warra maayikiroo jennu sana isaan lammii noo gargaaru jechuun immoo tokko kana haala kana yoo laallu akkaataan nuti uummata wajjin hojjetaa jirru xiyyeeffannaa keessa galee keessattuu immoo warra rakkate warra gargaarsa barbaadu people to people uummata irratti waan xiyyeeffatuuf yuunivarsiitiin keenyas adeemsa sanaan waan deemuuf tokko kanaan kan beekamtii nu kennanii kan biraa gaaffii guddaan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiru gaaffii qulqullinaati. Qulqullina barnootaa. Qulqullina barnootaa, qulqullina qo'annoo, qulqullina tajaajila kennuu. Amma barnoota qofa yoo jennu yuunivarsiitiin hojii gurguddoo hojii ijoo ta'an 3 qaba. Baruuf barsiisuun isa tokko, qo'annoo gaggeessuun isa lammaffaadha. Tajaajila kennuu uummataaf tajaajila kennuun isa sadaffaadha. Sadeen kun tokkosi sadiisi garaagarummaan qaban yaa ta'uti garuu qulqullinni isaanii yeroo ammaa haala eeggamuun miti akkaataa uummanni keenya barbaaduun akkaataa mootummaan barbaaduun akkaataa addunyaan nurraa eeguun kennama waan hin jirreef qulqullinni kun fooyya'uu kan danda'u immoo kophaa miti. Tokko xiyyeeffannaa uummata naannoo jirurraa kaanee fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Arsii biyyan jijjiira gaafa jedhu dura godina Arsii jijjiiruu qaba. Godina keessa jiru sanarraa. Hawaasa naannoo sana jiru wajjiniin hojjetuu qaba. Achirratti kan mul'atu. Achirraa baratee achirraa laallameeti sana bira darbuu kan danda'u. Yuunivarsiitiin baay'een isaanii yuunivarsiitii biyya kanaa kanan arge naannoo isaanii irratti baay'ee hojjetu. Yuunivarsiitiin gara 5 argeera asitti. Yuunivarsiitiin kun hundi isaaniitiyyuu xiyyeeffannaan isaanii inni guddaan naannoo isaanii erga jijjiiraniin booda kan addunyaa irrattis gumaacha baay'ee godhu. Kanaaf nus haala sanaan tattaaffiin nuti goone xiyyeeffannaa keessa galeera. Yeroo gabaabaa keessatti gara yuunivarsiitii 10 ol kan ta'an wajjiniin hariiroo uumneerra. Yuunivarsiitiin keenya waggaa 5ffaa isaati. Yuunivarsiitii biyya alaa moo kan biyya keessaa? Biyya alaa wajjiniin. Kan biyya keessaa ammaa hojjumaan hojjetaa irra durumayyuu. Garuu yuunivarsiitii biyya alaa jiran keessa wajjiniin hariiroo uumneerra. Gaafa hariiroo uumnu walii mallatteessuu qofa miti. Yuunivarsiitiin Arsii yuunivarsiitiiwwan kan wajjiniin hojii jalqabeera. University of yeroo baay'een argama amma akkasitti walii galaniiru jedhama garuu hojiidhaan yeroo walitti dhiyaatanii qorannoodhaan wal deeggaranii jiru iddoo baay'eetti. Dhugaadha. Nuti walii galtee sana miti kan lakkoofnu qabatamatti hojii yuunivarsiitii hojii wajjin jalqabneedha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii as jiran wajjiniin University of Maryland Baltimore County kan jedhamu hojii eegaluu bira dabarree konferensii wajjin qopheessinee Profeesaroonni as jiran amma yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaa dhufanii barumsa karaa itti kennan hojii eegalameedha. Yuunivarsiitii Wageningen Yuunivarsiitii Neezerlaand kan jiru wajjiniin bakka hanqinni roobaa jiru godina keenya keessatti aanaa 7 keessatti qabatamatti waggaa 1 oli hojiirra oolchineerra. Qabeenya mootummaa osoo hin dabalatiin qabeenya qotee bulaan keenya baasee mootummaan bajataan nu ramadu sanaan ala deeggarsa gara biraatiin hojii qabatama lafarratti argamu wajjin hojjechaa jirra. Yuunivarsiitii kaawwanis akkasuma yuunivarsiitii Kooriyaa wajjiniin mootummaa Kooriyaa wajjiniin akkasuma naannoo beelladaa irratti hojii jalqabneerra. Yuunivarsiitii hedduun amma maqaa isaanii
yeroo waan hin qabneef hin kaafnu malee warri jalqabne kun warra qabatamatti hojii jalqabnedha. University of Iowa hojii wajjin jalqabne jechuun hin danda'ama. Maaliif har'a dhaqeetoo achi deemtanii faartu miti dhufaa on deemu walii mallatteessuu miti kan deemne. Already baasii na barbaachisu hunda kaffalanii anis immoo gaafa biraa immoo yuunivarsiitiin keenya immoo kaffalee waan qabatamaa maal hojjechuu akka qabnu wajjiniin hojiidhaaf kan deema jechuu danda'ama. Walii mallatteessuu miti. Isa sana walakkoofne inni hedduudha. Mallatteessuun hin danda'ama garuu qabatamatti hojii lafarra oolu. Hojii deeggarsa qulqullina barnootaa karaa qulqullinaa sana karaa kan nu fidu sana irratti hojjechaa irra yuunivarsiitii baay'ee kan hojjenneen yeroo gabaabaa keessatti asirratti xiyyeeffannaa kan irratti kennine uummata keenya fayyadaa'ee waliigalteen keenya yuunivarsiitiin baay'een yoo waliigalteen uumamu hawaasa naannoo sana bira kan ga'u miti. Fakkeenyaaf mootummaa Sweden Human Bridge wajjiniin gaafa waliigaltee goonu qabeenya dhufe sun yuunivarsiitii qofatti miti kan hafe. Baadiyyaa deeme. Aanaalee fakkeenyaaf naannoo sana gaafa sirriitti beekuu dandeessaa Awaash irra dheeraan jira, Itayyaa jira, deebitee hospitaala Asallaa dabalannee Saguree Xiijoo keessa dabarree baadiyyaa keessa seennee Kilikoota raabsitu jechuudha. Raabsaa jirra. Kuni baay'ee gammadan warri keessattuu gargaarsa kana nu godhe. Waa'ee hospitaalaa qofa miti. Dhaqnee bakka hawwan dubartoonni itti dahan, daa'imman itti yaalaman sana bira ga'uun keenya xiyyeeffannaa guddaadha. Uummata wajjin hojjechuun tokko kana. Karaa amma qonnaa irratti yoo fudhanne fakkeenyaaf aanaan siree nurraa fagoodha. Aanaan doddotaa kan jedhamu lafa gammoojjiiti. Gaaffii fakkeenya akkasii kaasuu dandeenya. Bakka rakkoon guddaan itti jiru sana bira gahuun warra nu wajjin hojjetuufis nuufis deeggarsa guddaadha. Kanaaf uummata irratti xiyyeeffannee hojjenna jechuudha. Hojiin akkasii sun fakkeenya akka fakkeenyaatti fuulduraafis ka'umsa qorannoon keenya irratti xiyyeeffatu nus baay'ee irraa baranna. Tajaajilli keenya maal ta'u akka qabus baay'ee nu gargaara. Badhaasa kanaaf amma kan dhufee isin duwwaadhamu Itoophiyaa keessaa dhaabbileen yookaan yuunivarsiitonni badhaafaman jiru hojii hojjetan kanaan. Akka yuunivarsiitiitti yuunivarsiitii gaggeessaa yuunivarsiitii aanumaa garuu yuunivarsiitii biyya alaa ta'ee namni tokko nama lammii Jarmanii inni tokko Noorweedha. Lammiin Itoophiyaa tokko immoo jiru aktuaalii asirratti hin argamne garuu isaan immoo warra barumsa karaarraa ijoollee karaarra bulanii fi barumsa carraan argatin barsiisaadha kan informationii qabutti nama sana gargaareedha. Namoota irratti nama xiyyeeffate. Nama bakka geggeessutti jijjiirama fideedha. Amma waa tokko kaastaniittu yuunivarsiitiin dameelee gurguddaa sadii kan inni qabu baruuf barsiisuu, qorannoodhaa fi tajaajila kennuudha. Isin amma mooraa yuunivarsiitii keessaa baatanii furtuu barumsi furtuu rakkinaati yookaan immoo furtuu waldhaalumaati inni jedhu amma waan hiika argate fakkaata. Dhibbaa argataa tun ta'in hojiilee isin amma jalqabdan kun hojiilee cimoodha. Yuunivarsiitonni kan biraan Itoophiyaa keessa jira yuunivarsiitii 45tu jira. Rakkoo hawaasaa irratti qorannoon isaaniis baruuf barsiisuun isaaniis akka irratti xiyyeeffatuuf maaltu godhamuu qabattu isin? Gaariidha. Maaliif badhaafamuun carraadha. Dorgommii qofa miti. Yuunivarsiitii 45 wajjiniin dorgomnee miti. Carraan kun yookaan akka dhuunfaatti dorgomee miti. Yaa ta'uutii garuu yuunivarsiitiin hunduu tattaaffii akkasii godha. Anis yuunivarsiitii kana qofa keessa hin turre Jimmaas yuunivarsiitii Jimmaa turru xiyyeeffannaan keenya uummata irratti hawaasa irratti Salaales naan ture akkasuma yuunivarsiitiin kaawwanis baay'een isaanii waan hojjetan hin beekna. Daran kan nu hojjennu caalaas warra hojjetu jiraachuu mala hojjechaas jiru. Badhaafni immoo akkaataa warri badhaasu sun itti ilaaluudha. Tarii bara dhufu immoo yuunivarsiitiin biraa haala kanaan caalaa dhiyaachuu danda'a. Yookaan immoo as keessa kan hin seenne ta'uu mala. Yookaan warri badhaasu bira darbee ta'a. Yookaan isaan hin dhiyaanne aktuaalii nus dhiyaannee miti garuu anis booduman dhaga'e. Haa ta'uti walirraa barraa kan keenya humni quubsadhaa guutuudha miti. Badhaafni hiikkaansaa akka fakkeenya nama biraatiifis yookaan yuunivarsiitii biraatiifis taanu.
nama yuunivarsiitii 45 warra achi hojjetu sana hunda badhaasuun hin danda'amu ta'a. Yaa isin akka fakkeenyaatti fudhatamtanii muuxannoon sun immoo gara sanatti tarii kun immoo kan kana caalayyuu hojjete jiraachuma. Inni guddaan garuu fuuldura maal akka hojjechuu qabnu. Wanti hojjennu hawaasa wajjin walitti dhufuu akka qabu. Wanti hojjennu qabeenya qabnu haala qusannaatiin itti fayyadamu. Wanti qabnu alas qabeenya fiduu. Yuunivarsiitiin baay'een kan irraa eegamu kana. Yeroo baay'een biratti kanaa saamu hanqinni jira. Bajanni hin jiru. Hin danda'amu. Hin ulfaata yaada jedhutu olaantummaa qaba. Ani akka dhuunfaattis yeroo baay'ee hin danda'amaa kan jedhu irraa hin ka'a. Hin danda'ama maaliif fakkeenya gaarii argachaa jirra amma akka Itoophiyaa keessatti. Wanta hin danda'aman jennee yaannee mootummaan keenya hojjechaa jira. Akka fakkeenyaatti Itoophiyaan addunyaa irratti Noobilii argatte jedhamee Noobel Piraayizii argatte jedhamee yaadamee hin beeku. Mallattoo nagaa taate. Hin beekamu. Garuu namni danda'u immoo hojjeteera. Tiimiin danda'u immoo hojjeteera. Hin danda'amaadha. Wanta hin danda'amne baay'ee yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaa fi akkaataa rakkoo hiikuun hojjechuun hin danda'ama. Keessattuu si'aayinnaan hojjechuu, qulqullinaan hojjechuu fi waan hin danda'amne, waan hin yaadamne tokko hojjechuun salphaa miti. Kanaaf kan keenya karaa sanaan fedhii qabnu agarsiifne. Akka biyyaatti immoo fakkeenya akkasii yeroo ammaa keessa jiraachaa irraa argaa waan jirruuf yeroo baay'ee wanni hin danda'amu jedhamu, wanni hin ta'u jedhamu tokko gaafa ta'u sana beekamtii kennuun kan biraas hin jabeessaa. Ilaalchisaa keessattuu immoo warra amma barachaa jiru barattoota jenereeshinii haaraa kana warra dargaggeessa carraan isaanis warra egeree warri ta'an kun miira akkasii akka horataniif fayyada. I hope irra caalaa hiikkaan isaaniif akka carraa kennanudha. New generation baay'ee capacity qabu, dandeettii qabu, karaa barameen ala hojjetanii rakkoo hiikuu hin danda'u kan jedhu ergaa isin dabarsanatti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee yuunivarsiitii jechuun bakka qorannooti. Madda lafa rakkootti kan qorannoo biyya sana keessa jirudha. Yeroo baay'ee qorannoowwan garaagaraa rakkoo hawaasummaa, diinagdee garaagaraa kan yuunivarsiitii keessatti qorannoodhaan kan ba'anidha. Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee fudhatamu qorannoo baay'ee qoratamee gama imaammataatti utuu hin ce'in yeroo isaan itti karaatti hafan jiru. Hedduun isaanii immoo qoratamanii erga hojiirra oolanii booda rakkoo yeroo isaan itti godhatuutu jira. Jechuun haala qabatamaa qorannoon sun tarii ga'umsa dhabuu danda'a. Sun garamitti deemaa jirama yuunivarsiitota keessatti? Gaariidha. Qorannoon tokko bahee yookaan immoo wanti biyya fayyadu, addunyaa fayyadu jedhamee bahee tokko yoo ta'uu baate waan rakkisu miti irraa baratama. Wanti ta'u hin jiraanne ta'ee akka hin taanes immoo baruunsaa waan guddaadha. Waan tokko yaalte yeroo baay'ee yaalamuunsaa rakkoo miti. Akka hin taane baruunsaa mataa isaatiin bu'aadha. Yaa ta'uti garuu akka milkaa'uu fi akka immoo wanti hojjetamu sun rakkoo biyyaa uumu ka'umsi isaa ta'uu kan qabu rakkinarraayi. Rakkina uummata mudaterraa. Achirraa wanti ka'amu hunduu bu'aansaa gaariidha. Tarii karaa nama baasuu fi karaa nama hin baafne hubachuu waan danda'amuuf. Anaaf yeroo baay'ee hin jenna hojjetameet sheelfirra taa'aa. Namni itti fayyadamuun dhabamu kan jedhu sani egaa namoonni asirratti yaada addaa qaban dhiifama naa godhaniiti. Ani asirratti baay'ee natti hin tolu yookaan immoo yeroo baay'ee asirratti yaada kennuudhaaf natti ulfaata. Maaliif hojiin bu'aa qabu, hojiin manni barbaadu, hojiin rakkoo hiikuu danda'u ofii isaatiifuu hin deema jedhu jarri haala it can travel ofii isaatiif deema. Xiyyeeffannaan isaa gaarii taanaan yoo kufellee yaallee turre haala kanaan hin danda'amu namni biraa dabalee waan sanan hojjetu. Kanaaf sheelfirra taa'ee hojiirra oollee kan jedhu sun baay'ee rakkisaadha. Yuunivarsiitii kunis yoo ta'e immoo gahee yuunivarsiitii warra qorannoo sana gaggeessedha. Waan hojjete sana akkamitti hojiirra akka oolus kan eegamu yuunivarsiitii irraayi. Waan tokko keessee lafarra keessee namni biraa akka fudhatu eeguun barbaachisaa miti. Teknoolojii yaada haaraa gaafa burqisiifnu yaada mo'ataa kan jedhamu jechuudha. Big ideas gaafa baaftu gaafa immoo isa sana teknoolojiitti yookaan karaa hojumaatatti hiiktu akkaataa teestirti akkaataa hojii irratti itti oolu
poolisii irres kan informu godhu nuyi. Yeroo baay'ee amma rakkoon biyya keenya poolisiin bahan hunduu ragaa gahumsa qaban, ragaa qulqullina qaban, ragaa irratti bu'uura ta'an oomishuu irratti rakkoo qaban haala adda addaatiin. Kanaaf yeroo baay'ee poolisii tokko baafnu hojimaa tokko karaa yoo qabsiifnu informed miti yookaan immoo odeeffannoo gaarii yookaan gahaa waan hin qabneef yeroo baay'ee fail godhu. Bu'uurri isaanii rakkoo waan qabuuf. Inni kunis taanaan hojii yuunivarsiitii, hojii warra qoratuuti, hojii poolisii meekars qofa miti. Poolisiin tokko akkamitti hojiirra oolu, maaliif hanqina maalii akka qabus kan gargaaruu qabu warra qorannoo sana gaggeessuudha. Yuunivarsiitii irraa eegamaa jechuudha akka fakkeenyaatti. Yeroo baay'ee maaltu jedhama nuti akkas jennee turre jechuun hin danda'ama, yaada burqisiisuun hin danda'ama, teeknooloojii tokko baasuun hin danda'ama, alaa fiduun hin danda'ama. Garuu hojiirra oolmaansaa gaafa haala qabatamaa naannoo sanaatii fi haala qabatamaa yeroo sanaatiin yoo wal simedha. Yoo wal simuu baate immoo kan biraatu yaalama. Irraa baranna sanarraa. Wanti cufatti waan hunduu guutuudha jettu hin jiru. Yeroo baay'ee maalidha nuti amma haala qabatamaa kan jennu in terms of location yookaan immoo bakka jireenya naannoo bakka jireenyaa sana qofaan laalla. Yeroo hin irraanfanna time. Kaleessi fi har'a garagara. Har'iif borumuu garagara. Wanti har'a yaadde tokko irratti hundooftee kan hojjettu waan kaleessaa sana muuxannoo kaleessaa odeeffannoo kaleessaa qabdurraa kaateeti waan sana kan kaaftu. Kan boruu immoo it's not fully predictable, uncertain jechuun hin beekamu. Ammi ta'e kan hambiftu jira. So isa sana yoo hojiirra oolchitudha kan laaltu. Yoo amma qeeqnu waan tokko isa darbe qofaa balaaleffachuu miti. Yookaan isa har'arraa kaanee qofaa balaaleffachuu miti. Isa boruu wanti nuti hin beekne hedduutu jira. Isa sanaaf iddoo kennita space kan jedhan. Yoo ta'e okay, amma dandeenye predict godhuu, amma dandeenye akka boruu fi egereen wal simuu goona. Yoo ta'u baate immoo yeroo sana interakshinii uumamurraa yookaan immoo yeroo wal simsa teeknooloojii nu baafne, yaada nu baafnee fi egeree yookaan kan boruu sana laallee achirraa baranna. Addaan hin citu. It's an ongoing process. Amma yeroo baay'ee akka waan boruu sirriitti raagnu har'arraa raajii nu hojjenne borus akka ta'utti ilaaluun I think baay'ee barbaachisaa miti. Kanaaf an ongoing process of learning barumsi addaan hin cinne. Manni keenyas yeroo baay'ee kan jedhu boruu akkamiin yoo rabbi jedheedha. Maal jechuudha inni ammi ta'e kan nu beeknu jira, kan immoo nu hin beekne jira. Isaaf immoo qophaa'uudha. Borumtiidhuma gaafa hojiirra oolchinu poolisii tokko, qajeelfama tokko yookaan immoo teeknooloojii haa jennuuti hojiirra gaafa oolchinu haala qabatamaa naannoo sanaatii fi haala qabatamaa boruu murteessa. Haalumti keenya iyyuu har'aaf boruu garagara. Isa sanallee fudhachuu, isarraa barachuu, isa immoo deebitee yoo hanqinni jiraate guutuu haala sanaan yoo ta'e learning orientation kan jedhan irraa barachuu sanaan karaa barachaa rakkoo hiikaa akkasitti deemna jireenya waan ta'eef. Jireenyi immoo akkasuma waa'ee ce'ee qaba kan jedhamu kana waan ta'eef haala sanaan yoo ta'e wal simuu hin danda'ama. Namni immoo alaa eegus yuunivarsiitiin immoo akkuma waan addaa raajii tokko hojjetuttis immoo eeguun hin barbaachisaa miti. Yuunivarsiitiin keessa hanqina baay'eetu jira, namoota baay'eetu jira. Yuunivarsiitiin Ameerikaa wajjiniin dorgomsiisuu hin qabnu. Seencharii 18 keessa 19 keessa warra established ta'ee fi keenya ganaa waggaa 100 agasis walirraa eeguunis baay'ee rakkisaadha. Amma ta'e garuu tattaaffii jiru. Keessattuu immoo inni egeree ijoolleen egeree isaan boru gahan bakka jarri kuni ga'e gahuu danda'u kan amma jenereeshiniin amma jirutti hanqisu. Kana wal gargaaranii deemudha. Barachuun qofti gahaa miti rakkoo hiikuuf dirqama miti. Barachuu fi namni hin baranne kan jedhu iyyuu hafeera amma daayikotomiin akkasii nama foormaalii yookaan karaa idilee ta'een baratee fi jireenya keessatti barachaa deemu akkas yeroo tokko amma biyya biraatti biyya kanas dabalatee innoveeshiniin kan dhufu dirqama yuunivarsiitii qofarraa miti. Indaastirii irraa dhufaa, naannoo qotee bulaa irraa dhufaa, namoota practitioner ta'an hojii dhuunfaa isaanii kan sibiilaa ta'u, kan maalii haa ta'u, kan elektiriikii, kan maali innoveeshiniin bakka hundaayyuu jira. Yuunivarsiitii qofa miti. Yuunivarsiitonni gad deemaniitu dhaqanii achitti ogummaa qaban sanatti dabalanii kan caalu godhu yookaan hin saffisiisu malee
innoveeshiniin dirqama iddoo kamiyyuu dhufa. Kan ammoo sirriitti qabatamatti argaa irra fakkeenyaaf qotee bulaan keenya akkaataa jireenya rakkisaa naannoo isaa rakkina roobaa ta'uu danda'a, hanqina roobaa ta'uu danda'a, hanqina adda addaa dhukkubaa ta'uu danda'a, akkaataa inni ittiin maaneej godhu yookaan ittiin dandamatu yoo ilaalte barumsi yuunivarsiitii qofa miti kan jiru. Kuni garuu amma ani jedheef qofa osoo hin ta'in yaada haaraa akkasitti yaadama amma addunyaan akkasitti yaada. Barumsi dirqama yuunivarsiitii keessa qofa miti kan jiru. Kanaaf ija baay'ee qabaachuu qaba namni yuunivarsiitii keessa jiru kan ofii qofa miti. Yookaan namni hunduu yuunivarsiitii qofa laaluu hin qabu. Yuunivarsiitii qofa irraan dhufu. Kan nama ajaa'ibu kan addunyaa kana jijjiiruu danda'u yuunivarsiitiidhaan ala dhufuu danda'a. Kanaaf qophii ta'uu qaba namni yuunivarsiitii keessa jirus inni ala jirus immoo dandeettii akkasii sana akka qabu beekee yuunivarsiitiin irra caalaa maal godhaa haala gaariidhaan dhiyeessuu hin dandeenya nuti. Itti daballee akka namaa galutti. Riisarchiitti dhiyeessinee irra deebinee hojjennee neetwoorkii qabnu wajjin walii galuu dandeenya. Haa ta'u garuu burqaansaa bakka baay'ee akka jiru hubachuun gaariidha. Keessattuu akka uummata keenya aadaa baay'ee kan qabu, uummata baay'ee kan qabu, daayivarsiitii baay'ee kan qabu keessa waa hedduutu jira. Isa sana hubachuun beekamtii kennuun yeroo hundumaa egaa namni ija lama qabaa garuu ija baay'ee qabaatanii ilaaluun baay'ee gaariidha. Yuunivarsiitiinis akkasitti ilaaluu kan qabu jedhee tana manaan. Yeroo baay'ee warri siyaasaas haa ta'u namoonni hayyoonni yeroo wal morman hin agarra Itoophiyaa keessatti qulqullinni barumsaa rakkoo guddaa qaba jedhamee haasa'ama. Qulqullina barumsaatiif sababiin namoonni garaagaraa ka'an hedduudha. Garuu maal jedhuu dhumarratti dhaloota waa uumuu danda'u hin baasne namni yuunivarsiitiidhaa bahee akka durii miti tarii waan biraadhaan wal qabsiisaniis kaasuu danda'u. Gaaffichis hin qofaan ilaallatu garuu akka Preezdaantii yuunivarsiitii dhuguma wanti jedhamu kun jiramoo rakkoo qulqullina barnootaatiif rakkoo guddaan maaniitu isin yuunivarsiitota akka waliigalaatti akka Itoophiyaatti jiru keessatti. Gaaffii gaariidha. Gaaffii gaariidhas gaaffii ulfaataadhas. Rakkoo tokko kophaasaan dhufu. Rakkinni tokko kufaatis haa ta'u maal haa ta'u sababa 5-4 yookaan 100,000 lakkoofte kana qofa jechuu hin dandeessu. Rakkoon baay'een kan uumamu bu'aa interaakshiniiti. Bu'aa walitti dhufeenyi rakkoolee sanaa haala qabatamaa yeroo sanaatii fi haala qabatamaa naannoo sanaa wajjiniin kontekstii jiru wajjiniin. Kontekstii yoo jennu place and time. Haala jiru sana wajjiniin yoo wal siman yoo walitti dhufanii too maal jedhama gaa interakshinii yaa jennu ati naayikii. Dhumarratti bu'aa isaan kennan. Bu'aan inni kennu suni dura bu'aan suni mul'ata. Kufaatii ta'uu danda'a, hanqina ta'uu danda'a, garuma kamiin iyyuu ibsiti. Kuni kan dhufe tokko 2-3 jettee gaafa yaaddu suni ilaalli sun very linear karaan kun asii Minisootadhaa kaasee kallattii kana akkasitti ilaalta taanaan akkanaa galutti hanqina qaba ilaalchi sun akkas miti. Rakkoon mataasaa bu'aa dhimmi tokko fide miti yookaan sababa tokkooni miti. Sababa gurguddaan kan nutti mul'atu jiraachuu mala. Interaction effectiidha. Kanaaf holistic approach yoo laallu karaa kallattii adda addaan ilaaluu qabnu kan jedhu. Kanaaf qulqullinni barnootaa yoo jennu inni mataa isaatiin qulqullinni jechuun maaliidhaan madaalta? Yoom, eenyuuf, akkamitti? Yeroo kam bakka kamitti eenyuuf immoo qulqullinni sun? Qulqullinni sun Ameerikaadhaaf boo, Awurooppaadhaaf boo, Itoophiyaadhaaf boo, achi keessatti immoo qotee bulaa keenyaaf boo, warra immoo jireenyi isaanii fooyya'e yookaan bakka gaarii jiraataniif boo waan baay'eetu jira. Qulqullinni piroosesii keessa jira. Qulqullinni bakka geessu tokko destination miti. Qulqullinni jechuun ga'umsa wajjin wal qabata. Ga'umsa jechuun immoo rakkoo si quunnamu kanarra beektuu fi kan hin beeknes akkaataa itti dandamantuudha. Akkaataa keessatti baatudha. Namoonni amma barumsa keessa jiran qulqullinni uumame haala gaariidhaan baratan kan jennu ga'umsa bu'uuraa qabaatanii garuu immoo kan hin eegne unexpected, unpredicted maaliif boru egereen namni hunduyyuu maal akka dhufu waan hin beekneef kan beeku hin jira kan hin beekne kan hundaa wal simsiisee nama tattaafatee sana keessaa bahuu danda'u uumuudha. Ga'umsa jechuun isadha. Atileetonni keenya Inxooxxoo irratti gaafa fiigan kaayyoon isaanii
New York ta'uu danda'a, Boston ta'uu danda'a yookaan immoo Berlin ta'uu danda'a. Hin shaakalu garuu muuxannoo cimsu dandeettii ogummaa fi haala immoo yoo warra isaan eeggan wajjin dorgoma wajjin suni amma unexpected qilleensi naannoo sanaa haalli isaanii dandeettii jechuun haala sanaan ibsamuu danda'a. Kanaaf madaallii yeroo tokko keessuu hin qabdu garuu minimum requirement fakkeenyaaf kan madaalamu kana fixuu qabu. Kanaaf kan bara kana fixuu qabu amma isa kana inni kaasem fakkeenyaaf barataan tokko fakkeenyaaf afaan Oromoo jennu hanga yuunivarsiitii baratee ba'ee sirriitti waa'ee afaanii barreessuu fi dubbisuu iskiliin afaan sun waan guddaa miti jedhu gaafa jedhamu wanti ragaa qabatamaan hin jiru. Injiranii tokko waggaa 4 waggaa 5 baratee ba'ee biriijii tokko maal hojjechuu dadhabe kan jiru irraa kaasu. Inni sun waanuma yuunivarsiitii keessatti argamamee fudhatamee bahuudha moo akkamittiin ilaalama? Gaaffilee kaan kanaaf gaaffilee uummata keessa jiran waan ta'aniif. Gaaffiin ka'e sirriidha. Ga'umsa qabu waan hunduu guutamee jechuu kooti miti. Garuu akkaataan itti ilaallu sana biras darbuu qaba. Namni tokko eebbifamee gaafa bahu gaaffii nama kaafnu kun bakka hundaa'u jira. Haala keessa ture fakkeenyaaf qabatama shaakalu taanaan yeroon sirriitti ittiin kennamu taanaan barataan dhumti mataa isaatiin yeroo kennee ofii isaatii of hin danda'u taanaan haalli keessatti baratu mijahaa hin ta'u taanaan gaafa bahu irra rakkata ta'a dhugaadha. Mul'ataa jira waan akkasii waa'een sun waan gaafii qabu miti. Ani garuu mormiin koo inni yeroo jaanoo jiranii fi yookaan mangistuun jiruu fi yookaan inni dheengaddaa fi kanarraa walitti madaaluun baay'ee barbaachisaa miti. Haala sanaan madaalamu qulqullinni. Yookaan immoo isa Ameerikaa jiruu fi Awurooppaa jirus minimum standardiin akkuma jirutti ta'ee haala qabatamaatti tokkoffaa competence kan jedhamu dandeettii qabaachuu qaba, beekumsa qabaachuu qaba, attitude yookaan immoo interest to learn, open to learn, naamusa waan hundumuu an fixee nama hin jenne ta'ee nama barachuuf yeroo hundaa tattaafatu maaliif fixee bahuu hin danda'u. Meeshaa qofa complete gootee meeshaanuu gaafa bahu dhumateette yeroo biraa warri bitu sun immoo kana tanqata wedheet hin sirreessite. Namni garuu akkas miti. Kanaaf rakkoon jiru generationiin ammaa dhaloonni ammaa akkuma jirutti akka kufetti akka hin dandeenyetti akka uumuu hin dandeenyetti ilaaluun garaa gaarii miti. Rakkinni suni jira. Fakkeenyaaf biyya Ingiliis keessatti artikiloota baay'ee kanan dubbise dubbisuuf barreessuun rakkoodhaan mallee soonu biras hin jira ta'a. Injirasi maalidha sababni isaa yoo jenne hin beekama hanqinni maal akka ta'e haalatu mijoofne yaa ta'uti garuu haala mijeessine haala gaarii keessatti namni guddate yookaan haalli boru yoo mijaa'eef waa uumuu waa cehuu yookaan waan gaarii hojjechuu namni hin dandeenye hin jiru. Ogummaa bu'uuraa fudhatee bahaadha. Ogummaa bu'uuraa sanarratti gaa'e akkaataan itti dhiyaannus rakkisaadha. Lakkoofsi uummata keenyaa baay'eedha. Amma poolisiidha, ga'umsa barsiisaatii maalidha innee factors xixiqqoo yookaan immoo baay'ee yoo keesse hiikuu hin dandeenyu. Lakkoofsi keenya baay'eedha. Haalli ijoolleen keessatti barattu yuunivarsiitii ta'uu haayiskuulii dakarraa kaasee haala qabatamaa ta'een wanti irraa baratan haalli sun mijahaa miti. Amma waa'ee faaktarii miti kanaan sa'u tokko lama hin jedhu siistamiin haasaa siistama asee hool. Waan hin jiraanne tokko keessatti yuunivarsiitii waa'ee injinaringii barsiiftu waa'ee fayyaa barsiiftu waan hundaa waan itti himte sanaaf miti kan baru namni keessa jiraachuu mala keessa jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf farda akkamitti akka gulufan nama faranjoonni maal jedhu classical example how to ride a bicycle nuti immoo fudhachuu dandeenya farda yoo guluftu amma kutaa keessa teessee farda akkasitti gulufta bishaan yoo daaktu immoo akkasitti himuu hin dandeessu daakuu qaba keessa seenuu qaba. Kanaaf amma faaktaroota muraasa miti. Guddinni biyya keenyaa, haalli qabatamaa biyya keenyaa, haalli irra jirru kun hunduu murteessaadha. Lakkoofsa keenya wajjiniin. Kaanaadaas yoo dhufte, biyya kanas yoo dhufte gaafa jalqaban akkasumatti jalqaban. Yaa ta'uti kufaatidha innee miti kan laallu. Wanti nu hanqatu jira. Amma wanti jijjiirru jira. Duraan waliin ga'uuf kan deemaa turre. Wanti nu hanqatu jira. Amma immoo xiyyeeffannaan keenya achi keessatti biyyis guddate biyyoo guddate malee baay'ee yuunivarsiitiin kophaa isaa guddachuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin akkanan ilaalutti akkanatti mul'atutti biyyan guddanne keessatti yuunivarsiitiin kophaa isaa guddachuu hin danda'u wajjin guddachuu dandeessa.
Maaliif fakkeenyaaf waa'ee injiinaringii kan kaaftee laaboraatoorii kophaatti baaftee asitti shaakalee boru asii bahee too competent ta'a jedhanii yaaduun sirrii miti. Fakkeenya asii kaasuu hin danda'a ogummaa nani beekurraa. Itoophiyaa keessa floriculture industry yookaan horticulture industry for export jiru baay'een isaanii warshaaleen naannoon industiriin abaaboon yookaan immoo kuduraa fuduraan itti oomishaman. Baay'een isaanii Awurooppaa yoo deemte teknooloojiin as keessatti fayyadaman Itoophiyaa keessatti fayyadaman latest state of the art kan jedhanidha. Even Awurooppaa keessatti hin argitu. Fakkeenyaaf green housing tokko waggaa 10 tura. Awurooppaa keessa waggaa 10 irraa kan jiru waan jiruuf Itoophiyaan immoo haaraa waan jalqabdeef industirii kanarra dhufe kan caaludha. Guyyaa guyyaadhaan jijjiirama waan deemuuf. So amma ijoollee yoo barsiiftu basic barsiifta malee waan yuunivarsiitii teknooloojii baru dhufu barsiisuu hin dandeessu. Hin beekamu waan ta'eef. Kanaaf this learning out of context jedhu. Laaboraatoorii keessatti barsiiftee yuunivarsiitii keessatti basic laaboraatoorii keessatti barsiiftee achi yoo wayi alattiin hojjeta kan jedhamu suni amma yeroon irra darbeera yaan akkasii. Garuu indastiriin naannoo keenya yoo jiraate biyyi yoo guddachaa deeme internship kan jedhama fakkeessa achitti ergita. Basic laaboraatoorii achirraa kan dhufu sana in hojjetta. Laaboraatooriin barbaachisaadha. In fact yuunivarsiitii keessatti wanti exercise irratti godhan jiraachuu mala. Yaa ta'u garuu barumsa dallaa yuunivarsiitii keessatti qofa qorannoo yuunivarsiitii qofatti shaakala yuunivarsiitii keessatti qofti godhamu sun amma hin hojjetu. Modeeliin sun hin hojjetu. Amma guyyaa guyyaadhaan jijjiirama waan ta'eef. Kanaaf yoo biyyi guddate haala qabatamaa biyya sanaa keessatti waan jiraataniif keessa waan jiraataniif kan kutaa keessatti kennamu caalaa qabatamaan immoo qaaman achi keessatti waan argamaniif haala sanaaf. Kanaaf biyyis yuunivarsiitiinis wajjin guddachuu kan qabu. Malee isolate gootee as qofatti invest gootee yuunivarsiitii qofa guddiftee tiraaktarii yookaan kombaayinara yookaan maal asirratti injiinariin akka shaakalu gootee as yoo ba'e immoo tiraaktarri kombaayinarri naannoo isaa hin jiru taanaan fakkeenyaaf akka yuunivarsiitii keenya hin hojjetu wanta akkasii. Kanaaf wajjin guddata. Yuunivarsiitiinis ikoonomiinis biyyis wajjin guddata. Hanqinni keenya guddinni keenya duubatti hafee waan jiruuf rakkina waan qabnuuf ijoolleen keenya haala rakkinaa kana keessatti waan barataniif achi yoo bahan waan barbaadamu sana galmaan gahuu irratti hin rakkatu. Akka wantoota ka'uu danda'a ta'a. Maal durii warri yuunivarsiitii keessatti barate ba'eetu biyya jijjiiree akkas ta'e yoonaan jette amma namoota baay'ee siineeriidha warra na barsiise yoo ta'e akka isaan garaa wannoo hin jenne malee ammam deeme innis taanaan ammam deeme. Akka biyyaatti jijjiirama fidda taanaan biyyis wajjin guddata yuunivarsiitiin achi keessatti guddata. Kanaaf fakkeenyaaf nuti yuunivarsiitii biyya alaa wajjin walitti hidhamna weennu isa fudhanne sana qabatamaa haala qabatamaa naannoo keenya haala immoo boru barbaachisu irraa barachaa deemna jechuudha. Wanni guddaan namni tokko competent yookaan immoo gahumsa qaba kan jedhamu yeroo hundaa baruuf nama qophii qabu. Qaama kamirraayyuu haala kamirraayyuu haala sanaan keessattuu nuti ba'an baay'eedhaan duubatti waan hafneef sana bira ce'uu dandeenya. Na guddinni yuunivarsiitii kophaasaa yookaan immoo biyyis kophaasaan guddata wajjiniin guddata. Guddinni biyyaa guddina yuunivarsiitii agarsiisa. Guddinni yuunivarsiitii immoo biyyaaf kontribiit godhe. Barbaachisaadha jarri lachuu tokkotu dura boodan jettu akka buphaa fi lukkuu yookaan handaanqoo waan ta'eef. Akkuma isin jettan biyya kana gaafa yuunivarsiitiin gaafa ijoollee galmeessutti ka'u lafatti intarneeshiippii bakka itti shaakala ba'an waggaa jalqabaarraa ka'anii bara kana ji'a meeqaaf bahu waggaa itti aanu ji'a meeqaaf bahu maal hojjetu waan jedhu san barsiisaa amti barsiisu iyyuu hidhata guddaa qabu dhaabbilee sanaa wajjiniin. Kanaaf wanti inni gadi ba'ee hojjetus waanuma inni sila asitti barate teoorii asitti barataa dhaqee immoo raawwatee dhufa achis qabxii qabamuutu jira. Inni kun akkuma isin jettan guddina biyyaa wajjin deema. Garuu amma biyya keenya keessatti kan mul'atu gabaadhaa fi oomishuun nama dipaartimentoonni baraman qorannoodhaan gosoonni barumsaa banaman gabaa biyya sanaa ilaalcha keessa hin gashaa. Amma kanuman jedhe sana wajjin wal fakkaata. Maaliif gabaa boruu dhufu gabaa egeree dhufu predict godhu jechuun keessattuu haala qabatamaa amma addunyaan keessa jirtu wajjiniin baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf mobile technology isaa ilaali. Smartphone akkaataa everyday jijjiiramaa dhufa. Namni nuti leenjifnu gabaan akka waliigalaatti boru maal akka barbaachisu Itoophiyaa maal akka barbaachisu
naannoo keessa jiru akkam akka barbaachisu, Oromiyaa akkam maal akka barbaachisu, godina keenya maal akka barbaachisu, addunyaan maal barbaadde kan jedhu sana akka waliigalaatti fudhannee garuu namni tokko gaafa baratu isa boruuf nama qophaa'u ta'uu qaba. Kamiyyuu haa ta'u. Akka dhuunfaatti. Akka dhuunfaatti. Akka institutionittis akkaataan nuti kaarikulamii keenyatti qopheessinu inclusive ta'uu qaba. Amma akka durii waa'ee beeladaa qofa barata. Yookaan immoo waa'ee engineering tractor qofa barata itti gaafa keesse addan bahanii jarri kuni. Akkaataa nuti isa amma wanti guddaan akkaataa nuti barumsa keenya ittiin organize goonu humni namaa flexible ta'e kamiyyuu hojii argamu akkaataa itti hojjetu. Yookaan immoo jijjiiree fakkeenyaaf namni tokko business barachuu danda'a. Business management. Business managementiin kun qonnas yoo ta'e, indaastirii sibiilaas yoo ta'e, indaastirii xaa'oos yoo ta'e, isa business yookaan fayyaas yoo ta'e, businessii ta'uu qaba. Albuuda yoo ta'e, akkasitti bal'ateeti deemuu kan qabu. Kallattiidhuma kun yoo ta'e akkas ta'ettee gabaa akka kuduraa fi fuduraa yookaan immoo maalii sanatti taa'uun rakkisaadha. Ilmi namaa akkas miti. Amma akkasitti kan jiru namni baay'een fakkeenyaaf kalee Iowa Universitiin ture waa'ee agricultural safety yookaan immoo kunoo qoricha aramaa qoricha raammoo maal kan qotee bulaatti fayyadamu jira. Waa'ee isaa Profeesara qorattu wajjiniin haasa'aa turre. Then backgroundiin dur maal baratte gaafadhu psychologyidha. Psychology'n suni akkamitti walitti dhufee gaafan gaafadhu namni yeroo baay'ee exposed ta'u yookaan immoo saaxil ba'u warra raammoo ilbiisa adda addaa ajjeesanii qoricha akkasii sanaaf saaxil ba'u hin irraanfataa hin jeeqamaa haala sanaan imagine tasgabbiin qabu fayyaa hojii walitti dhufaa jechuudha. Akka waliigalaatti yuunivarsiitonni jiran Itoophiyaa keessa jiran isin amma yuunivarsiitota biyya alaa argitanii jirtu qorannoo isaan geggeessanis agartanii jirtu yuunivarsiitii kan biraa isin agarree yoo ta'in haala kamiin yuunivarsiitonni walii wajjiniin yuunivarsiitonni biyya keessa jiran rakkoo hiikuu irratti xiyyeeffatu fakkeenyaaf carraa hojii uumuu keessa galtanii jirtu lammiilee biyya alaatti sababa garaagaraatiin galaniif carraa uumuu manni himaataa ijaarsaa biyya keessaatiin ijoolleen ijaaramanii jiru keessumatti qulqullinni hospitaalota biyya sana keessatti geggeeffamu sun qabxiilee gurguddaadha. Kan namoonni biyya keenyatti kan jiru kanuma dhukkuboonni jiranis dhukkuboota dhibbeen ta'anii 70-80 dhorkamuu danda'udha jedhamee waa yaadamuuf akka ogeessaattis akka pirezidaantii yuunivarsiitiittis ergaa maalii qabdu kanarratti? Ergaan ani qabu wajjin hojjechuudha. Namni tokko kophaasaa homaa fiduu hin danda'u. Yoo wajjin ta'an namaa fi nama qofa osoo hin ta'in namniif uumamni waliigaleen hojjechuu qabu. Co-creation jedhu akkaataan wanti uumnu tokko wanti hojjennu tokko gamtaadhaan yoo ta'e aadaa keenya keessas jira wajjin hojjechuun rakkoo wajjiniif maali rakkoonis gamtaa uumanitti himamu kophaa miti interaction effectidha. Namni immoo waliigaleeti kan sana yaada adda addaa walitti fidee namni hunduu qixxee miti namni hunduu yaada qixxee hin qabu. Kana walitti fidanii hojjechuu irratti gamtaadhaan hojjechuun waliin hojjechuun yeroo hundumaayyuu barbaachisaadha. Kuni kan danda'amuuf kan ta'uuf tasuma waliin hojjechuuf walii galuuf qofa miti. Dirqama. Rakkoo amma jiru keessaa ba'uuf haala amma jiru keessaa cehuuf uummanni biraa biyyi biraa warri badhaadhe ittiin hojjetu yoo laalle iccitii biraan qabu wajjin hojjetu. Wal jajjabeessu. Walirraa fayyadamu walirraa baratu. Kophaasaa namni tokko homaa fiduu hin danda'u. Namni tokko kophaasaa beekaa ta'uu hin danda'u. Kophaasaa kan addaa ta'uu hin danda'u. Kuni saayinsiidhas. Cognition, leadership, performance, distributed jedhu. Nama baay'ee bira jira. Fakkeenyaaf daboo irraa barachuu dandeessa. Daboon maaliif nama 5 ta'anii guyyaa 5 deddeebi'anii hojjetan garuu bu'aansaa adda. Wanti isaan hojjetan guyyaa san kun hin sirbaa, kun nyaata dhiyeessaa, kun maal godha. Namni hundi naamu, namni hundi hin tuulu. Isa jechuudha wajjin hojjechuu jechuun dandeettii adda addaa waan qabuuf wal jabeessaa waan deemuuf namni. Kuni kallattii kamiin iyyuu keessattuu immoo saayinsiin immoo hojii gamtaadhaan hojjetanidha. Teamwork kan jedhamu hojii waliin hojjetanidha. Saayinsiin akkas yuunivarsiitii walitti hidhamee hojjechuun dirqama. Wizin yuunivarsiitiis akkasitti hojjechuu qabu. Yoo akkas ta'ee biyyaaf faayidaa kennuu hin danda'amu. Wanti hojjennu hundumaayyuu fayyaduu danda'a. Inni tokko kan kaafte
warra amma hojii nuti carraa uumaniif jedhamu sun nuuf carraa ta'an baay'isoo isaan mataa isaaniitiin carraadha yeroo baay'ees irra deddeebi'een kaasa nuuf carraadha isaan rakkoo dadhabne tokko nu caalaa hojjetu isaan amma warri maayikroosiin jedhe sun intarpiraayizoon yookaan himaaxaa jedhu isaan haa ta'anii warri biyya alaatii dhufe kun yoo jennu nuuf carraadha rakkina hedduutu jira nu bira hin dadhabne duraan istiraakcharii duraan qabnu siistamii duraan qabnu sanaan haala duraan adeemsa deemnuun hin danda'amne ture isaan gaafa nutti dabalaman garuu rakkoo sana eegne baay'ee isadha yaanni amma gaggeeffamaa jiru ida'amaas jechuun isuma baay'ee fresh perspective akkasumaan lafaa ka'ee miti kan uumame addunyaan sanaan gaggeeffamaa jira yaanni hundumtuu dandeetti qabu walitti dhufee wal ijaaree wajjin guddachuu dhugaadha akkasitti malee rakkoon eegtu rakkoon mataa isaaniitiin kophaa miti kan dhufan faaktarii 2-3 jettee atribiit goota taanan baay'ee rakkisaadha adeemsi keenya yeroo baay'ee isadha isa miti kanaaf namnis gaafa walitti dhufe gaafa gamtaa uume jechoota adda addaatu jira barka afaan amma gaafa daboo waan guddaadha harki tokko bishaan ibiddi tokko mukti tokko waan boba'eedha afaan immoo amaaraatiin hamsaa loomii jedhu isa jechuudha bar walitti hidhamtee jaalattee miti waan ulfaataa tokko nama baay'ee taate malee hin kaaftu kophaa kaasuu hin dandeessu yaannis akkasuma guddinni immoo san caalaa gamtaa barbaachisa na wajjin hojjechuun baay'eedha gaariidha saayinsiin immoo nu harka jira waliin hojjechuun namni tokko kophaasaa barataa keenyas akkasitti gurmeessinee baasuu kan dandeenyu dandeettii namni tokko kan addaa qabaate isatti fayyadamuun irraa barachuun isa jajjabeessuun walitti dabaluun baay'ee gaariidha yuunivarsiitiin gamtaadhaan hojjete walii galee hojjete neetwork kan jedhan walitti haala sanaan hojjenne kan keenya bira dabarreeyyuu kan biyya alaa barbaadaa irraa walii ogal irra caalaa immoo haala qabatamaa risoorsii naannoo keenya jiru amma warree hojii dhabeeyyii kun rakkoo miti qabeenya carraadha baay'ee nuti already ilaalleerra amma jechaa fi miti itti nama naan sirriitti nuuf carraa ta'ani kanaaf hojii dhabeeyyii jennu miti nuuf carraa ta'u haala sanaan yoo ilaalle waan baay'ee rakkina amma jirus isa immoo akka tulluu yookaan akka gaara guddaatti akka dhagaa guddaatti sodaannu kana yoo waliin taane garuu bira darbuu dandeenya ergaan qabu kanuma. Preezdaantii Arsii Yuunivarsitii Dr. Dhugumaa Addunyaa yeroo biizii qabdan irraa karaarraa gortanii waan OBN International istiidiyoo keenya Minnesota jirutti nu dubbistaniif waan wajjin marataniif hedduu galatoomaa barattaan tarii badhaasa kabraadhaan isin arguu dandeenya jennee abdanna waan argamtaniif hedduu galatoomaa. Isinis baay'ee ulfaadha maqaa Yuunivarsitii Arsiitiin maqaa staafii Yuunivarsitii Arsiitii fi uummata naannoo Yuunivarsiitii keenyaa godina Arsii magaalaa Arsiitiin baay'ee ulfaadha anis baay'ee natti tole baay'een gammadee OBN achitti nu ollaadha baay'ee wajjin hojjenna as immoo galaana ceenee asittis carraa kan argachuu kootiif baay'ee ulfaadha horaa bulaa badhaadhaa fuuldura immoo akka CNN akka BBC sadarkaa sanaan OBN akka ta'u abdii guddaan qaba ulfaadha. Hedduu galatoomaa isinis. Egaa daawwattoota keenya qophii Preezdaantii Arsii Yuunivarsitii Dr. Dhugumaa Addunyaa wajjin qabaachaa turre asuma irratti xumurree jirra. Qophii keenya irraa akka waa barattan abdachaa qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.